Araarrii fi nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isin haa ga'u. Maatii Waaqayyoo kan taatan hundumtinuu akkam jirtu nagaadha. Anis nagaa kootii Waaqayyoof haa galatu. Yeroo dheeraatiif viidiyoo kanarraatii fagaadhee ture sababa hojiin adda addaatiin qabameen jechuudha. Na of kolchaa jecha. Guyyaa har'aa immoo waan haaraa sagalee Waaqayyoo keessaa kan waliin barannu qabadheettaniin dhufeen jira jechuudha. Kanaafuu mata dureen koo har'aa kun baay'ee kan nama gammachiisu. Sagaleen Waaqayyoo damma yoomiyyuu nyaatamee hin quufamu, hin nuffamu. Haa ta'utii garuu kana har'aa immoo kan nama kamiyyuu mudachuu kan danda'u waan ta'eetiif bifa addaatiin isinii qabadheetanii dhufeen jira. Kanaaf sagaleen har'aa mata dureen isaa Waaqayyoo inaaffaa diina kee cabsee ol si qaba kan jedhuutiin qabadheetanii dhufeera jechuudha. Diinni maaliif inaafaa? Inaaffaan diinaa kun eessaa ka'e? Nama akkamiitus namatti inaafa kan jedhu irraatii tokko baay'ee bareedaa natti fakkaata. Jalqaba Addaamiif Hawwaan yeroo uumaman irraatii kaasee inaaffaan kun jalqabe. Inaaffaan kun jannata keessatti miti kan inni jalqabe, samii irratti jalqabe. Seexanni jalqabuma Waaqayyo irratti inaaffaa kaase. Kanaaf achii gadi darbatame. Gara dukkanaatti gadi darbatame jedha sagaleen Waaqayyoos jechuudha. Seexanni kun isa samii irratti, Waaqa irratti, uumaa irratti isa inaaffaa jalqabe kana fidatee kallattii uumaan gara namni uumamee jiru foon qabeessi kun gara Addaamiif gara Hewwaan kan inni fudhatee dhaqe ta'uu isaati jechuudha. Sagalee Waaqayyoo kan inni dhugaanuuf bahu jechuudha. Ergachi dhaqee Addaamiif Hewwaan jannata keessaatii erga ba'anii Addaamiif Hewwaan mofaana gara bakkeetti bahe fudhateema jechuudha isaaniitiin. Eenyurraa jalqabe jalqaba. Jalqaban yeroo gara namaa dhufu nama keessatti inaaffaa yeroo uumuu jalqabu ijoollee Addaam irratti jalqabe. Abeeliif Qaayeltu turani jechuudha. Abeeliif Qaayel obbolaa lamaan turani. Haadha tokko abbaa tokko irraatii dhalatani. Abeel Waaqa fuulduratti eebbifamaa ta'e aarsaa Waaqayyoof qajeelaa isa onneerraatii madde Waaqayyoof aarsaa waan qopheesseef Waaqayyoon isa eebbise. Qaayel immoo akkuma hojii isaatti Waaqayyo isa hin abaare foorri isaan gurraache. Obboleessa isaa eebba argate kanarratti inaafuurraan kan ka'e obboleessa isaa kana baasee bakka onaatti geessee obboleessa isaa kana ajjeese. Lubbuu isaa baase, dhiiga isaa dhangalaase. Waaqayyo dhiiga Abeel kana lafatti hin hambifne. Eessaan nagga obboleessa kee jedhee yeroo isa gaafatu ani eegduu obboleessa koo miti jedhee deebii kenneef jechuudha. Ani eegduu obboleessa kootii jedhee Waaqayyotti kana deebii kenne. Waaqayyo garuu Abeeliitiin waan jedhe qaba. Ergaa itti hime qaba. Dhiigni obboleessa keenyatti iyyachaa jira. Lafa kanarraatii ol iyyaa jiraam jedhu. Kanaafuu Abeel dhiigni isaa iyyachaa waan jiruuf Qaayelitti mallattoon akka inni ta'u. Lafti kun akka isa ooddu. Samii qofaa mitiim. Waaqa qofaa mitiim. Laftis akka isa ooddu. Namnis akka isa oodu. Waan inni facaase akka inni hin biqille gochuu jechuun lafti oodi. Qaayeliin hin dubbisiin jechuudha. Jooraa ta'e jedhame. Lafa kanarra joorsee akka inni jooru godhe Waaqayyo mallattoo itti godhe. Qaayeliin namni tuqee dachaa torba gumaasaa irraan barbaada jedhe Waaqayyotti dubbate. Qajeelaa waan ajjeeseef nama qajeelaa dhiiga waan dhangalaaseef mallattoon itti ta'uu qabaam. Jooraa ta'uu qaba namni kun lafa isaarra hamma jiraatutti jedhe. Sanyiin Qaayel har'a lafa kanarra baay'atanii jiru. Sanyiin Abeel akkuma jiran sanyiin Qaayelis baay'inaan jiru. Hedduutti mataniitu jiru. Haa ta'utii mee gara wangeelaatti haa deebinuuti hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraatii kaasneetu dubbifna. Warri sagalee kana dhaggeeffachuu barbaadan irra caalaansaa jechuudha. Sagaleen kun lakkoofsa 10 irraatii kaastanii yoo dubbifattan hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraatii kaastanii yoo dubbifattan bal'inaan ergaa isaa isinitti hima. Garuu ani taateema tokko duwwaa isiniifanii dubbisachuudha lakkoofsa 17 irraatii kaatee jechuudha. Hangafni lubootaa yookiin saduuqota keessaatii garee saduuqota keessaatii isaanuma keessaatii ka'anii inaaffaanis isaan keessa guute. Ergamoonni Waaqayyoos harka isaanii diriirsanii namoota irratti waan fayyisaa turaniif dinqii garaagaraa waan gochaa turaniif inaaffaan warra saduuqotaa kanarra waan bu'eef ergamoonni kun akka isaan mana hidhaa galan taasisanii jedha. Mana hidhaa yookiis mana adabaa akka isaan godhan taasisanii jedha. Erga kana godhanii booda ergamaan Waaqayyoo halkan dhufee balbalas banee
isaaniin baase. Isaanis nis jedhe dhaqaa mana waldaa yookiis mana sagadaa dhaqaatii wanta argitan kana mudannoo kana hundumaa mana qulqullummaa keessatti sabatti himaa jedhe. Isaanis akkuma dhagaaniin ganama boroodhaan gara mana qulqullummaa dhaqanii barsiisanii jedha. Taateen kun egaa guyyaa Pheenxeqoosteetii kaasee hafuurri qulqulluun ergamoota irratti bu'ee booda dinqii adda addaa gochuu jalqaban. Sagalichi akkuma inni jedhes immoo dhaqaa gara biyya lafaa hundumaa maccaan hanga daarii lafaatti jedha. Hafuurri erga isinirra bu'eetii hanga daarii lafaatti dhaqaatii lallabaa barsiisaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkichaatiin cuuphaatii bartoota koo isaan godhaa jedhee gooftaan keenya kan isaan barsiise kana hojiirra oolchuudhaaf daangaadhaa gara daangaatti deemaniitu barsiisu turan, lallabu turan. Phexros karaa inni darburra yeroo argani namoonni dhukkubsatoota kaanii gaaddidduun Phexros illee dhukkubsatoota kana fayyisaa tureem jedha. Gaaddidduun Phexros. Kanaafi ergamoonni kun dinqii adda addaa kana waan godhaniif namoonni warra saduuqota warra of tuultota kana harkaatii bahanii gara ergamootaatti barsiisa ergamootaatti waan goranii jiraniif gara isaaniitti waan yaa'aniif saduuqonni ulfinni keenya nurraa bu'ee kabaja keenya dhabne jarri kun nama baay'ee bartoota isaanii gochaa jiru miseensota isaanii gochaa jiru kanaafuu nuti lafa kanarraatii kabaja dhabne waan jirruutiif jara kana lafarraatii dhabamsiisuu qabna kan jedhutu inaaffaan isaan keessatti gale jechuudha. Inaanfaatti isaan irraa gale kabaja isaanii dhabanii waan ta'eef kabajni garuu kan galu an ta'uu qabu Waaqayyoof. Ergamoonni Waaqayyoo kabaja hin barbaanne ergamoonni Waaqayyoo beekamtii argachuu hin barbaanne nama fuulduratti isaan kan isaan barbaadan mootummaan Waaqayyoo biyya lafaa kanarratti akka inni lallabamuu ture. Mootummaan Waaqayyoo biyya lafaa kanarratti lallabamee namoonni qalbii jijjiirratanii yaada garaa isaanii jijjiirratanii gara Waaqayyootti akka dhufaniif ture barsiifni isaanii jechuudha. Namoonni dhukkubsatanis karaarra ciisanii dabareedhaan gaaddidduun isaaniillee akka qorichaa ta'e waan fayyisuuf iddoo isaan qaamaan deemuu hin dandeenyetti immoo erbee uffata isaaniirraa kutanii dhaqanii namoota dhukkubsatootarra akka isaan kaanis ajajaa turan. Erbee sana namni dhaqee qabee hin fayya. Kan gaaddidduun Phexros fa'aa tuqee darbe inni fayya. Kan isaan dhaqanii harkaan qabanii kadhatanii fi inni fayya. Dinqii garaagaraatu godhame ture. Kanatu saduuqota keessas hafuura inaaffaa keessa gashe. Kanaafuu jara kana fuudhaniitu mana hidhaatti galchan. Inni inaaffaaf gatii baasuu danda'u Waaqayyo garuu ergamaa isaa ergeetu jarri kun mana hidhaa keessaatii otoo namni hin argiin eegdonni otoo hin argiin achi keessaatii akka isaan bahan godhe. Eegdonni mana duwwaa eegaa jiru. Ergamoonni Waaqayyoo garuu mana qulqullummaa keessa dhaqaniitu dinqii fi gochaa Waaqayyoo lallabaa jiru mana qulqullummaa isaa keessatti. Eegdonni garuu hannamni keessa hin jirre mana adabaa keessatti erga as keessa jiru jarri kun jedhanii eegaa turanii garuu isaan hin jiran. Isaan achiitii kaafamaniiru, fuudhamaniiru, butamaniiru. Ergamaan Waaqayyoo isaan buteera. Mana qulqullummaa keessatti akka isaan dhugaan ba'an isaan gochaa ture. Kanaafuu inaaffaa diinni kee bakka tokkotti si eeguuf, dukkana keessatti si eeguuf jedhee yoo inni kaa'e Waaqayyo otoo isheen hin argiin, otoo iji isheen hin argiin achi keessa harka qabee si baaseetu iddoo qulqullummaarra si kaa'a. Gaara qulqullummaarra si kaa'a. Akkati dhugaa baatu si godha. Akkati galateeffattu si godha. Waaqayyoon dinqiisaa akkati himtu si godha. Diinni kee garuu mana duwwaa akka inni eegu godha. Mana duwwaa akka inni eegu godha. Dukkana akka inni eegu godha. Jireenyi isaas dukkana, ofii isaas dukkana keessa taa'ee dukkana manni itti cufame yookiis balballi itti cufame hanoomti tokko keessa hin jirre akka inni eegu godha. Ati garuu achi keessa hin jirtu. Ati daangaa sana keessa hin jirtu. Waaqayyo achi keessaa si buteera waan ta'eetiif. Diinonni kee badisa kee warri eeganii akkuma qaayeliin lafa duwwaa keessa jooraa taata jedhe kana jooraa godheetu si argisiisa Waaqayyo. Hin joorsa. Ati garuu gochaa fi ilaalcha qaayel kana of keessaa hin qabaatin yaa nama Waaqayyo. Gorsiin ani isiniif qabu ofiifis qabu ilaalcha yaada kan qaayel inaaffaa seexanaa of keessa qabaachuu hin qabu. Inaaffaa Waaqayyoof jaalala Waaqayyoof qabnu qofa of keessaa qabaachuu qabna. Yoo kana goone inni si jibbu, inni dhabamuu kee eegu, inni badisa kee eegu, inni badisa kee halkaniif guyyaa itti abjootu ofiisaa achi keessatti kufeetu argama. Ati garuu gaara gubbaarra teessa. Waaqayyoon galateeffatta. Waaqa kee faarfatta.
har'as jira borus jira jettam. Yaa waaqa koo galanni siif haa ta'u jettam. Waaqayyo simmoo ani siin jira siin jedham. Keessa deebii boqonnaa 28 keessattis akkasuma jedham. Dura taata malee booda hin taatu, eegee hin taatu. Irra oolta malee jala hin ooltu. Hin eebbifamta. Wanta ati oomishtu dachaa lakkuu akka inni wal horu ta'a. Eebbi kee dachaa ta'a. Eebbi kee lakkuu ta'a. Yoo ati waaqayyoon waaqa kooti jettee, yoo abdiidhaan eeggatte, yoo waaqa kooti jettee waaqayyo waan inni sirraa eegu, waan inni sirraa barbaadu hundumaa yoo raawwattee argatte, waaqayyo dachaa si eebbisa. Diina kee immoo burruusaan tumeetu si argisiisa. Kanaaf inaaftonni mana duwwaa akka isaan eegan kan godhu. Inaaftonni lafa duwwaa keessa dhaabbatanii akka isaan achumatti hafan isaan godha. Achumatti hafu isaan, ati garuu achi hin jirtu. Hallayyichuma keessa taa'u isaan, ati garuu hallayyicha keessa hin jirtu. Ati hojii kee hojjedhu, callisii hojii kee hojjedhu. Waaqayyoon amanannaa kooti godhi jedhi. Raajii Ermiyaas keessattis kan hin dubbatu kanaam. Namni waaqayyoon amanatu akka muka bishaan qarqara dhaabbatee yeroo hundumaa lalisaadha jedha. Bishaan qarqara kan dhaabbate mukti bishaan yoo ta'e achuma jira bishaan. Albuunni achuma jira. Waan mukichaaf barbaachisu hundumtinuu achumatti argama. Aduu yoo barbaade achuma. Qilleensa inni isaaf barbaachisu achuma. Kanaafuu bishaan qarqara kan dhaabbate mukti lalisaa ji'a ji'aan guyyaa guyyaadhaan ija kenna. Atis guyyaa guyyaadhaan ija kennita. Guyyaa guyyaadhaan jireenyi kee lalisaadha. Guyyaa guyyaadhaan jireenyi kee gammadaadha. Mee seenaa tokko isinitti himu. Seenaa beekamu. Iyoob namni hin beekne hin jiru kitaaba qulqulluu kana keessaa. Iyoob rakkoo baay'een kan isa mudate. Qorumsa hamaan kan isa mudate. Qabeenya isaa qabu guyyaa tokko keessatti dhabe. Daa'ima qabu ijoollee qabu hundumaa guyyaa tokko keessatti dhabe. Iyoobiin kan hin qorre hin jiru. Hiriyyoonni isaa isa qoraa turani. Haati manaa isaa isa qoraa turte. Iyoob garuu maal godhe? Abdiidhaan waaqayyoon eeggate. Obsaan waaqayyoon eeggate. Kan kennes isa. Kan fudhates isa. Qabeenya kana ofii koos hin godhanne. Waaqayyo ofii masaanaaf kenne. Ofii masaa fudhate. Gaarummaa waaqayyo akkuma fudhanne hamaan mudatus immoo akkasuma obsaan fudhachuu qabna. Dhumni Iyoob maal ta'e? Warri Iyoobiin ati abaarsa qabdaa yoo waaqayyo dha'ichaan si dha'e. Ati abaarsa qabdaa yoo waaqayyo kana si mudachiise. Waaqayyoon ganii du'i. Warri jechaa turan dhumarratti badaniitu argamani. Iyoob garuu dhumni isaa dachaa eebbifame. Dachaa eebbifamta. Rakkoon yoo si mudate warri rakkina kee keessatti achuma irratti qoricha naqanii, qoricha nama gubu irra naqanii, madaa kee irratti warri qoricha nama gubu naqanii, isaan dachaa meeqa madaa ati argatte sana madaa'u ati garuu fayyiteetu waaqayyo dachaa si eebbisa. Qorumsi nama qunnamuu danda'a. Rakkoon nama mudachuu danda'a. Rakkoon kee rakkoo waaqayyo irraa si fageessu ta'uu hin qabu. Rakkoon kee rakkoo waaqayyotti si cimsu ta'uudha qaba. Rakkoon kee rakkoo waaqayyotti irra caalaa atitti hiiktu si gochuudha qaba. Dachaa eebbifamta. Kaan immoo rakkooma kee kanatti gammadanii kana booda kufeera, kana boodaan isaa raawwateera, kan isaa dhumeerra. Gatiin qabu namni kun kan siin jedhanis jiraachuu danda'u. Waanuma xiqqoo ati qoramte sanatti gammadanii jechuudha. Durayyoo ofiiyyuu si dhabamsiisuu barbaadaniiru. Si dhabamsiisuu isa barbaadan kana akka tasaa ifama. Akka tasaa rakkinni si mudatee sirratti arganii yoo ta'e dachaa gammadanii otoo isaan burraaqanii argita. Garuu immoo otoo isaan badanii immoo boodaatiin argita. Akkuma burraaquu isaanii argitu baduu isaaniitiin argita. Lafa duwwaa akka isaan eegan godha. Lafa rakkina kee kana lafa duwwaa godhee kaa'a waaqayyo. Lafa ati itti rakkattee jedhamtee eegamte sanaatii waaqayyo duwwaa godheetu achii si kaasee gaara gubbaa si kaa'a. Gaara qulqulluu keessa si kaa'a. Saba qulqulloota fuuldura si dhaaba. Hiriyoota kee fuuldurattis warra si jibban fuuldurattis waaqayyo si kabajeetu akka ati argamtu si godha. Waaqayyo akkasii qabna maqaan isaa galateeffamu. Waaqa akkas nama ol kaasu. Waaqa yeroo rakkinaa nama faana ta'u, yeroo gammachuus nama faana ta'u, yeroo hundumaa kan nama wajjin ta'u, yeroo rakkannus nu wajjin, yeroo gammannus nu wajjin kan ta'u Waaqa amanamaa akkasiidha qabna yaa obboloota koo.
Waaqa amanamaa akkasii kana immoo nu immoo yeroo hundumaa itti gammaduu qabna. Yeroo hundumaa gammadaa, yeroo hundumaa galateeffadhaa kan jedheefis kanaaf. Waan hundumtinu waan gaariif ta'e kan jedhamu gaa kanaaf wanti si mudatu hundumtinu waan gaariif ta'e hamaaf sitti hin fakkaatiin. Waan gaariif ta'e gara qulqullummaatti si baasuuf sirratti raawwate ergamoota sana yeroo isaan mana hidhaatti gad darbataman sana waan gaariif ta'e Waaqayyo isaan wajjin jiraachuusaa tarii shakkaadha jiraachuus amanatu ta'us danda'a. Garuu waan gaariif inni ta'e kun achi keessaa otoo namni hin argin balballi sun akkuma qollofametti jira. Akkuma cinqirfametti jira. Balballi sun jechuudha. Ganama yoo ilaalamu qollofameera. Garuu jarri kun achi keessa hin jiran. Rakkina keetti akkasuma Waaqayyo ni qollofa. Rakkina si mudate hundumaatti Waaqayyo balbala cufeetu achi keessaa si baasee qulqulloota fuuldura si dhaabee immoo akkati galata galfattu Waaqayyoof akkati galata galchitu akkati dhugaa baatu si godha jechuudha. Amani kana dhuguman jedhani kana Waaqayyo kana hin raawwata. Ofii koos jireenya koo keessattis waa baay'ee argeera. Waan baay'een na mudateera. Waan baay'een na mudateera. Waan baay'ee argeera. Baruma koo xiqqoo kana keessatti jechuudha. Waan baay'een argerraas dhugaas ni ba'uuf nan danda'a. Rakkina keenya isa nu mudatu keessatti Waaqayyo gadi hin hungatu. Rakkinicha itti cufee, itti qollofee, rakkinicha keessatti nu arguu warra barbaadan immoo achi keessa buusee saba isaa fuulduratti akka nuti dhugaa baanu nu godha Waaqayyo. Waaqa akkasii qabna maqaan isaa galateeffamu. Kanaafuu yaa obboloota koo egaa har'aa fi ergaan ani isiniif qabu asuma irratti nan dhaabaa. Gara fuulduraattis mata duree gara biraa haaraa qabannee hanga dhufnutti wal arginutti Waaqayyo nama guyyaa sanaa nu haa godhu. Namoonni maatii yuutuubii kanaa taatan obboloota keessan bira akka ga'uufillee sheer gochuudhaan gahee keessan akka baatanii warri immoo har'uma viidiyoo kana argitan immoo viidiyoo kana sabiskiraayib gochuudhaan sabiskiraayibii mallattoo bilbilaa sana sabiskiraayib tu all kan jettu sabiskiraayib yoo gootan guyyaa guyyaatti ergaa sagalee Waaqayyoo nama jajjabeessu nama cimsuu danda'u yeroo isiniif gadhiifamu argachuu dandeessu akkasiin qaqqabuutiif kana yoo gootan illee maatii yoo taatan yeroo hundaa wal arguu dandeenya. Kanaaf guddaa galatoomaa har'aaf asuma irratti hin dhaabaa. Waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u jedha.